kanne laadhaa badu mirga rabbiin nuuf kanne uumamaan nuu kannee'oo nurraa murqaa jirtan dhiirti takka takka. Digala nuti ammallee hogguu isin dhoynu hundi keessan isin hin dhoynu. Adde isin baafne isin dhoyna. Amma bakka ati himu jirtu sun Hamzaa Sheekaa hammaala shurufkaa hammaala kan jette sani jaarsa guyyaa guutuu dalagaa oole kan dhiqanne akkanuma yish mana sii jedhuu jira. Mee isa sanittis hammaala san firaa dhiqijee hin gabbaleessu. Baran gamalachuutiin haasa'u jira bare. Akka waan dubartiin qoftiin foolee qabdu qulqullina hin qabne. Itti dhufu jira carraa saamtanii malee itti dhufu jira. Na saamtan malee. Yaadumaa kan nannu isin. معلش ترى انا خلنا انه انتوا فردوا عن بودان ردفع اني واديتين جالله جلا غبو والله اسي هاسوين نرامبني لكن بوينتي دانا يانو افانو ولينك قبنو ول دغيفني وجا هاسوين اما بريتي ياتي هاي دبدو انتو هاي amma jechuun ta'urgaawinaa tana meefarraa ala gambi godhaa maaliif ni beektanii ilmi namaa gizee bultiidhaan walitti dhufu namni jiruu gizee wajjin bultii jiraatu shittoo qofa bika urgaawaa qofa bareedina qofaa miti bultii jechuun hamtuu keessattis tola keessattis dhukkuba keessattis fayyaa keessattis namni wal dandeetii wajji jiraata duraan dursee shariika kee filachuu rabbiin bursaasii kannee jira chaansii namni kun bultii tiyanii bultiif naanii tahaay dura ofii qalaw jettanii dhalaan taane bika barcaati taa agartanii fi bika agartanii itti seentanii cinqii dila kana mataa wal nuti mataa wal nyaachuu jirra dura dursee like namni intalaaliiti haadha fuudhii attiimi oromoon gizee makmaatu ni beeyte bar nama kana nama ibaadaan qabne dhiira ibaadaan qabne dhalaa ibaadaan qabne walitti dhufanii bultii akkamta barakaan qabne ta rahmatan qabne wal kabajuun hin jirre isaa namni salaata rabbiin salaanne waliin kabaju dhugaan sinima namni rabbi sodaanne wal sodaatee walii gaccabe wajjin jiraatu namni faamilii akkasii keessatti haadha abbaa wal kabaju biratti hin guddanne wal kabajee bultii isaa kabajee hin jiraatu biiti alaa wanta kana man jijjirtu waan dhiiga keessa jiru abbaan fadee waan fadee kanneen intu naaf intalalaali haadha fuudhi jette ni dogoggorte bakka tana yoo ni lallaafi haadha fuudhu deeyteeti intala jihaadhi jijjirte kareef sanii miidhaa dhaabadhu استغفر الله العظيم يا رب إنها وني هنغري فابسين فالسيو جرا نمني غزي بجدو اجا شروفكا مخنا راها سويتن والله نمني يو جاللا في خبجان نما جدو جراتي dhugaadha dhalaan hundi haa jooytu jechuun jiru namni ni dalagaa hurkuu malaa waa meeqaa jira dhiirtinis alaa gizee dhufee namni shaawar isaa fudhatee maal kuni waan basiidha waan nama wal lolchiisee asirratti wal like wanti ajandaa godhanee irraa haasoo hin mitigin wal kabajuun like bika waliif kannuu namni takka gizee like takka oowwe takka jalaa qabbanaa'u barachuun kuni nurratti dirqama dhalaarrattis dhiirarrattis bultiin dhalaa qofaatu ofuu qaba dhiira qofaa ofuu qaba miti namuutu dirqama irra jiru bahuu danda'uu qaba akka dhugatti yoo haasoo hin ta'e jechuudha. Akka dhalatti dirqama dhalaa kanarra jiru yooniin dadhabee bikaan dadhabee na cinaa dhaabbachuun dirqama isaati ani gizeen dhukkubsadee na cinaa deemee gizeen an fayyaa qabaadu na cinaa jiraachuun qabu so dhalaan gizee dhaltee ciistu inni shuruuf kooti waa meeqaa jiran waa meeqaa qaama namaa kana keessaa deema jechuudha saniis danda'uu qaba waan akkasii faa bee dhalaan ni hajoote dhalaan maarre dhalaanis guddiitti daleedee urkitee maallaqa dhagaa cabsee alaa dhufu inni shuruuf kaa'u urkaansaa jechuun hin danda'amu galatoo maangan waniin jechuu fadhu. اوكي اتقل خويا هذا خيتيف ما جت قال وان نو جرينا ويا جرى رولتي واتك السلام عليكم انا ابو وحير لي عندها وصودا دعاء اوكي لا والله استاذ حمزه وانا جيت دباتي خي صدر بمنجرو سازيانغو تاك جاي لكن ريف فاتين ابو عمار ديبي غافتي chance دوركاني ابو عمار اكني explain نقولو خيساتك
ربين مقايسا خيسا سفايسا خيسا العدل ربين دلاس ظلمو ديرس ظلمو ربين بيلداه خغافن قبني خغافا قبوده الراباسا ربين نو ظلمو فنونمني ربين حق خينا كإلمونا ماتي تي أمريف وأكفتي نزجلنا بالرئيس تيغا تا إيرا جارسا خيسا نفسي تا دلاتيس هذا خيسا نفسي أكسومت هذا في دلان بكا كماني نجرتي سن نبينا ولكن pick and choose وانجاني جرا خافلتني الرغد نمني حنا الرت emphasize قولي الرت حاسو نمني جاهلية كخيا خنجزي لجفتو أكا خلت أفهموني مالي أما ريفو آية سورة النساء كيسا كوك قداني يو أنتو قرايا سنة الرجال قوامون على النساء سني سوني ترانزليتا كم فلتني يو قبين ديمني يو خوف جينزي وفترفتي يو you know like على شرشر جتي أمري جارسة دي دينين دلقا آتي منات هاي واندي لتكجلتي ترانسليتي قولتاني لكن أكانم فهمتي آية أكانم فهمتي أتواس ناتي إركنوس ناتي همتوس نرادوركي كيرجيفا خياتي protection خياتي you know like كنا فاهمو تاي بكنا نتولى لونك أجل تاي اللي مسؤولية نرافو تيمتي ربي ترجع إني أكا أنا را مسؤولية كبا أكا positivity وسو هدو وسو بيخاني وسو هيكو دندهاني لكن بكا خمي يوز قدن بكا يسين يو وابلتي تعالى مباني يوخا ديم تو جارسن دقي تو you know أنا يعني it's used to show the supreme like overpowering I don't know how to say it but it shows the authority it's not about authority it's about caregiver the word is actually a caregiver يو اللي قال لي caregiver أما اللي أكسومتي قافين وبليتي هنا قافتي توقع a lot of women لا أنا سر جرتو استاذي yeah هوغا سويت نتين كنا فان انجلي فان بينو تيتي اكو ما فتي caregiver اكو ما بيهو بوني راسو سولو فنجلين چل جنا caregiver بيننا فان روموتي هاي لا caregiver ربين caregiver غوري ما تجاجل سيخن اكاسيتي هوغا سويت له انجليش فور ايثيوبيان تياسيخا خنامتي أي ربي نما تجاجلا سيبو تاي نما روبا في إبدا في بنيسا في حمت الراس إيجو تاي basically protector خيتا أيتي مالي like أكابوسا خيتي يوخاج بولتي خيساتي dictatory تاهيتي متخربين آياتنا I think أكانو نمرو فودا نوتي في مالي like it's not once gamma toko saidi takak ofatui أكا powerity ميتي لغا خيتي الرغودا نيجرتي دالاني ميرغيرا في دالان تكجتي أسرع حاسوتو ديلا تكني أرجناس نيجرتيس ويستي انتاني فرنجي انتاني إسلام انتاني أورومو انتاني حاجتو confused تاني جرتي which culture clash culture confusion كيف سجراني transaction هاي سجراني جالالي let me ask you دبومتي تنتي okay one responsibility قبض هنداو authority ثاني قبضامي as a scientific but it goes both ways Yes, my entire life, as long as I'm married to him, my life, he's under his caregiver. Caregiver is a jala. Atiyo jette wali galle jirra bar atiyo jira kiran kam ne jechuna. Yeah, no, akasi. Lakin misuse go ujiran jertani isin bikota kontokoti. Akabir rakena wajin kam ne manjechuna. La. Isin bar ani. Misuse go ujiran jira. Gadisa jalan jira jettetu khana amanun khanu wabe khwani fedam. Min jirani because Rabbi khiyana amare khanan choice سين قبولاكي ونيجر تشوف هذا ونيوستاجي فرنجي جالالي نيجر تبي فرنجي فرنجي تنالال جارسا وجي والكتا ودو جتوتي هندي ما ده باست انا سنين نين ان سين فردا سان 100% نين فردا ماني بي سان نين فردا بر اموستا زوري فوجي بر الرغودا دلان دفتي وانا كان ديبيتي جوتو trauma personal experience in beku gafana romo wan khaisa da barte mi da fi raga yo kha khana mi iraga hebeti yo kha just bi yafrenji jira wanje ugari nijira walakin tadugan rabbi fi wa ati'u Allah wa ati'u rasul rabbi amani rasul khayti alayhi salatu wasalam amani yujra tiga ani amnara menani dalada sani bi kasaniti ibadi batti فرنجي انتاني اورومو ntani kafra ntani جدوتي confuse khatani
خلاص منجستي بيا فرنجي نقول وجرا ما لقى نو خنني ما نو خنني نو باترانسني سو تكو لانغالاني بانا لكن تا فيكتيمس نجرتي كتشوما رهاسو جرتو ولد نونك أبينا akkasumatu akkuma isinis ga'ayata kana dictatorship irratti fudhatina reef obboleetti tiyamaan jette jaartii addunyaa irraa afur fudhatee jette akhiratti raaliyaa warri kun nuura al'ayni dirata akka hadubrummaa fudhatee jetti nuufi rabbiin maan kennee gaafii tana isin gaafate nuumaan nuu qopheessee jennaan inshallah jaarsuma kan kee jaarsuma kan kee wajji jiraate akhira wajji deemta ani wajji deemuun feene hoo يا الدنيا رتي رادي مون فين الماني واللي قد فرج جنة تيواني سرازيا دي فين تعالى تنتهي دي حبيبتي نابو تنتهي دي مركي دويت أكيد جان دقي سيمتي انت لا انت هذا فوق دوفيتي هاتي يوني بتوقع واتي قوي جامسي بكتاكتن هاتي وانت جلاديتي gurbaan intala fuudhuu dhufe haadha fuudhaa ani bikkasanii ilaalee bareedu gadiin bu'e maaniif gabbu'e quraana keessa jira mucaan jennaan ababdallaani gabbu'e because knowledge quraana hin qabu falmuuni hin dandahu amma waan san ilaalee an sammuuntiyaa no an akka sammuuntiyaa anna amanuu hin dandeenye hangaa bikka biroo irraa dhagee because namni ana na fuudhuuf dhufee samahaatiyyatti yaada jijjiire ani galati yaa'u eegini fudhadhanii buhaa eegi انت انا نفوض في مناخيه يعني مجاخرانين في فيلينجين قبافي يا دنا جيجيري مجوتي يفودي مجوتي وجه عمرتي انا غا نرغدو خيس لخينا دوك اني بيخو تا قران ربي تنا درون دابد على كل حال تا ويسترن كونتري دوبا دوبين ما يليكين فمي انا تنور العين تسمع من صفاتها هند ما تنور العين عندين بوا بريد تنور العين مجون غافي نسين جت افر فوتنا الدنيا نو افر فونه جت بر اخر نور العين دوبرا ديلتا كغورتان نو الدنيا تس ان شاء الله خم الدنيا خنا والله سلانا مني فهموا بعد دين الإسلامات أنا خيسات operation جرا ربنا مو مكان يسرى كله إن شاء الله ربين صفاء بريد دون فيامه العدل إني إذا جست حق أديم مكان يسأل الحق العدل يعني مكان يساتوني ما واني نيته لكن أكخيسان تيجا إن شاء الله الدنيا تزدور ما غورتني أفر آخرة تزدور غورتني سقلت ميس I don't know anyway سين الرافع كورا تبدني أيام ترانتي أنا فكرت أوكي قالتوما بل ونين جتو كذا أسرت في ريكو إنه ستة أو سترة شيء حاسوي جتو وان هندا تقولي في خنا رجيو حوالي قبل تدران برسه ilmi dhiiraa takka waan hunda yoo gootee fi alhamdulillah nuti rakkina hojii qabnu takka illee hin jiru intala dhala. Wanni isii baasnee ilmoo isii hofa guddifannu wanni goonuuf takka illee hin jiru jechuudha. Laakiin karaa lama laalama dayyuusa jeetiin jira reefu anilleen akkasitti deemee maarree joosan dayyuusa. Laakiin gizee ammaas deebi'anii maarree akka bareedduun jetteetti shuruftaa maarree gizee jette akka lamatti ilaaluu eegalee jechuudha. Akka faa ilmi dhiiraa kun fedhiinsaa ayi ta'uu mala. Akka farratti obboleettiin teenya jaartiin isaa san lama sadii dhaltee dadhabuu malti wayis hin beekamu akka rabbi yoo kun Ghafuurur Rahiim quraana isaa keessatti lamarraa eegalaa jira fuudhinsa haadhan dhabeetu tattafuudha. Kanaafuu nuti waan biraatiin osoo hin ta'in addunyaa kanarratti nama jiru kana dhalaalee kana wanta qabsiisuuf akka hafneef jenna lammada fiidhuuf laaluun keenya akka baditti akka laallamu karaa diinaa ija diinaatiin akka nu laallamu feenaadha malee nuti wanni jechuun jiru akka baditti akka laallamne talammadaa jennee fuudhuun keenya san wayis talammadaa laallachuun keenya san karaa baditti akka nurraa laallamne because nuti waanuma rabbiin jala deemuu jira malee isin miidhuuf wallaahi isin miidhuuf deemnee hin beeknu nuti isin miidhuuf miti miidhuus hin feenu dhalaa miti dhalaa already jaartii teenya mana naqannee jirraan ilmaan nuu qabdi miidhuun feenu isiinis akkuma jirtu taate garuu hanga takkatti illee ta'u dhala lammadaa deemnee gisee laa Absee keenya dirdiin godhi yaada kee kan nadhu nu hohoisaa nu naquuf deemuu tana. Absee namaaf naqa wallaahi naazir. Wal guddisnee yaabii biinaaf yaa tahay naazir laal hohoisaan dhufini dirdiin godhiit manu gadhiis akkuma nuti isin fuulatti si maxxansinu kan nu maxxansi barraa. Uma. Ayyoon naa kami gaadu waan daatamne. Sa'i nu hin hohoisin itti gadhiis. Absee karaatii yaamma. Absee anaatti guutaadhaan butaafte. Laal anka feete nuuraleynii miti waan feete naa gootuus yoon an dhiira dhalaa biraa sirra laale
Shariyaan guutu jira beeki. Sunnaan guutu jira. Quraana dura dhaabbatanii siin jaa. Assalaamu alaikum. Amigo. Didderani wallahi daalaate. Doi samma tu bidai sio jini sol marete o afarfudu fete sini dande sabar walti. nuti bar Negativi. No. Sita nuti dide bar. Namni dide irratti dirqama ani fuudhaan hin ta'u kana shartii duraan godhatee akka dirratti shartiin irratti hin fuudhu je. Dirqama ani fuudhaan. Shariyaa wallahi amigo simbaanu namni keenya kan naannetu afuriin fuudhaa jira. Shariyaan dura waan gurguddoo sallaalan. Afur fuudhu dura. Simbaanu ammoo sorry. Ingistaka duraan dursee ati yommummaan bita shartii san sahaa hin jiru anaatu manarraa dhufee si fuudhu deema anaa horii si baasuu deema wannummaan afaan si daddeebisuuf hin jiru shartiidhaaf jettanii takka teesseetuma eeggattee hangitee manaa si fuudhe kabajaan nagala deemuudha malee kabajaa haadha rasuula sallallahu alaihi wasallam jeesanii kabajaan hin dhufee si fuudhe wannummaan ati shartiin akka nuti hin jiru ati miti kana bulchu anaas si bulcha waan ta'eef. Akafan. No. Shartiin hin jirtu jette. Shartiin kan jiru. Amantii bikkasanii. No ni jiraan. Sani gidduu Amma Abu Ammar dubbateen turre. Sheekni akkas deemtee bara. Hin dhagaarre isaan. Hoggus hin dhagaarre. Sheekni akkas deemi laal dubartoota keenya Eetni abbaa fedhee qur'aana rabbii faalleessinaan. Amigo. Maqi hararraa. Hin dhaga'uunaan sheekuma sanuu. Qur'aanni wanni jedhu dhalaan mirga dhiirri mirga dhalaa afur fuudhuu qabaa jee. Ni eegee bar. Kanammoo seetan jallisuu hin dandeessu. In condition wanta hayyam akka itti dhufee Okay. Enyu gistaka nuti quraana keessatti quraanni rabbiin lamarraa waan eegaleef qofa nuyi mul'uu dandeessan hin feenuu habraantu. Hin feenuu dhiisaa haasoo biraa. Hin eegalle lamarraa as kan daliila. Wallahi lamarraa eegale. Abseeni kakattaasa. Wallahi al'adun waa'ee fuudhaa quraana keessatti lamarraa eegale. Oguu eegalu lamaan jeeti. Lamaan jee afuriin jee booda yoo daddantan takka jee takka Akkam jee. mee lama bakka takka immoo. No. Fuudhaa ilaa afurii bari isinii dhageenye akka gurraan isinii dhageenye. Isinii dhageenye jira garuu lama bakka takka jiyaabsee. Na dhaggeeffadhu bareeddu. Akkami fuudhanii dhagaa maaliif fuudhanii? Fuudhaa afuranii sammuu hin feenu sanillee. Quraana keessatti namni dhalaanis yoo dhiibbina fakkeessa jirtan. Quraana keessatti rabbiin nabi hadiisa jechuutti hin jirre. Rabbiin maaliif waa'ee fuudhaa lamarraa eegala? Akkachuma kana nu Maal lama? Fuudha lamarraa maaliif eegala? Jaartii lamarraa Eegale hadiisa kam keessatti? Jaartii lamarraa. Aayetuma amma siimu jiru kana kaa. Naangalli dubbiin absee kun. Laal aayetuma afur fuudhaa jiru kana agarteemi? Oguu aayanni san gad eegalu ummata fuudhuu qabdu rabbiin himee isaan kana oguu fuutan 2, 3, 4 fuudhaa yoo dadhabdanii immoo haqa hin goonuu takkuma fuudhaa takkarra gabaabbadhaa jaa. Jaartii takka irratti lama fuudhuu ni dandeessaa san baana. Laa ilaaha Malee lama bakka takkatti miti. Laal aayanni gizee dhufuu jiraami. Warri shamarranii galee fi afaan shamarranii Laal amma nu galee fi gaafii oyaa guutate ijoollee ta'e. Wal dhaggeeffannaa fakkeenyaaf amma gaafiin xiyyeeffatii naannaa galchuu obsaa waan abseen jee wal dhaggeeffannaa osoo hin hifanne waan wallaalaa waa gaafachuu wayii rakkoo qaba nu deebisa. Yaani lama bakka takka fuudhu moo takka takkatti baantan? lamaan fuudhaa yoo feetan gartee jaartii lama. Jaartii lama fuudhaa yookiin 3 fuudhaa. Bakka takkattiidha amma bareedduun baadiyyaa wanti baruun. Jechuun kaa bakka takkatti osoo hin ta'in kaa takka jettee lama jettee hamii kaa. Duba baraabseen akki jechuun jiru barfaati. Lamaan nu eegalee lama bakka takka fuudhuu sani jira baraabseen bareeddu bika kanaan addasii baasa. Bika kanaan addasii baasa na dhaggeeffadhu. Kaafii tanaas waliin naa deebistuuti. Rabbiin dura Aadamii fi Haawaa uume moo Haawaa Aadamiif uume?
Walii uume jira lachuu. Osoo haawaan dura hawa aadamiif uume soo nutiif uumamtanii laal nutiif uumamtan walii gallaa saniifuu waan uumamtaniif uffaniituma yoo gootanoo waan uumamtaniif No, nuti isiniif hin uumamne. Nu lameenuu akka wal guunnuuf Waliif uumame. Waliif kananii ajee rabbiin. waliif uumaman. وما خلقت الجن والإنس إلا wallisaan ليعبدونني gaafa kaan naafsi uumee jiigee wallisu maaliif hin dubbatta biyyeerraa uumeeti aadamirraa cinaachasaarraa akkan dabbaramneef. Adam cinaacharraa Wanti taa'amtu jeenas uume. inni tajaajilateetiitti qananii heesnoo. bareeddu rabbiin Adam uumeeti hawa akka uume namni fakkii irraa qabu yoo jiraatan fakkii irraa qabda. Angaafiin fayyadamu nam dhalaalummaan akkana jettan sun Adam uumame hangam booda hawaan itteenaa deebisan. Allahu alam. boo eegaa Adam uumame arkee kophaa akka ta'e arkee gartee akka jaalalafadhu arkee sappoortii akka fadhu arkee itti godhu dhabee Basically yoo sayin nu malee jiraachuu dhalaa malee jiraachuu hin dandeessanii. booni dabbareen akka kophaa hin taaneef kaampanii akka gootuuf. Amigo, Adam kophaa ifiin haasawee booda itti dhufan. Yaa isin yaadameeti kun maraatu teesseera. Adam booharsuuf gabaabatti akka komitiin So what? Okay, egaa akkas jettan obboleeyyan keenya. Salaamu alaikum. Egaa akkas jettan ganaa dubartoota keenya akki goonu gaafa heerumtan waa danaqaatii heerumaa. Sanaga fuudhuu hin wanni jaalin jiru. dabbaramee isaa Shartii jira deema. Deemaa isaa qaraa. Akkasii qaraa kitaaba. isaa jaalini Asaman billee. Adam No, haawatti akdii sayyoo. Dhuftee azet. amma hoggaa Ustaaz Ammaar jiraate caallatanii dhageeffatanii Anja, dhagaa telefoona darbanii biraa kutanii. Isaas ta'ee waan fane quraana kafaalleessu hundaa'u wada haalaa darbaa. Okay, amma takka takkaan haasofneeti akka walii galuutti ni haasofnaa. Okay, yes. bal Okay, damin yes. Mustafa Okay. kan dhibe maali